kora kana booda hojiin keenya itti aanu qaamolee hawaasaa kana bakka isaan jiranitti itti dhaqnee dhimma kana callistanii ilaalina. Dhimmi kun Oromoos Oromiyaas gatii kaffalchiisuuf deema jennee amansiifnee gara sagalee qawwee callisiisuu duula sagalee qawwee callisiisuu kanatti namnu akka isarraa eegamutti bakka gaheesaa bahuu danda'utti seenee akka waan kana raawwatuuf karoora keenya itti aanu ta'uu isaati. Falaaf yoo mari'anne sagalee qawwee callisiifnee walooma keenya jabeessina jedhan hayyoonni kora kanarratti argaman. Nageenya hin jiru taanaan namni fayyadamu hin jiru, qaamni fayyadamu hin jiru. Even kan waraanus kan wal waraanus kan uummanni bakka itti waraanamu sun hundumtuu ni miidhama gaafiin qabu kun. Waraana dhaabsisuufis immoo qaamni tokko duwwaan hin danda'u. Mootummaan duwwaan dhaabsisuu hin danda'u. Qaamni achi as waraanu sun duwwaan dhaabsisuu hin danda'u. Qaamoleen hunduu barbaachisummaa nageenyaatti amananii rakkooleen jiran gaafileen siyaasaa gaafileen diinagdee gara waraanaatti nu geessan kun waraanaa as mariidhaan furamuu akka danda'an amannee keessaa immoo bifa waaraa ta'een furamu beeki. Waraanaan gaafa waan gaafannu kana furmaata argachuu barbaadnu balleessaa nu balleessinutu caala furmaata nu argannu caala. Gaafa mariidhaan goonu immoo lafa qabsiifnee furmaata waaraa argachuu dandeenya jechuudha. Tokkummaadhaan hundi keenya misooma irratti hirmaachuu waan tokko ta'e namni kun gaafa misooma irratti hirmaatu gaafa daandii hojjechuudhaaf socho'u gaafa bishaan qofforuudhaaf socho'u bishaan qofforee boolla qofforee bishaan baasuudhaaf socho'u tokko immoo maal godha maashinii bishaan baasuudhaaf socho'u san maashinii karaa hojjechuudhaaf socho'u san gubuu akka ture hin beeknaa jechaadha. So kuni maal jechaadha tokkummaadhaan misooma irratti hirmaannee misooma haadhaaf abboolee keenya fayyadu misooma obboleewwan keenya baadiyyaa jiran fayyadu magaalaa keessa jiranis fayyadu irratti hirmaachuu nurra jiru nuyi garuu gufuu walitti ta'aa turre jechaadha. Sun hin barbaachisu. Paartileen siyaasaa, dhaabbileen siivikii, hawaasni bal'aan, mootummaan, miidiyaan, hayyooleen, diyaasporaan hundumtuu barbaachisummaa nageenyaa kanatti amanee bakka jiru irratti hojjechuu qaba jechuudha. Gamtaan qeerroo Oromoo dargaggoota Oromoodhaa hundeeffama isaa irraa goleen Oromiyaa hundi nagaa akka taatuuf hundaa'e qe'een Oromoo nagaa haa taatu. Oromoo fi Oromiyaa gidduu marii malee sagaleen qawweedhaa hin barbaachisu. Oromoon teessoo irra taa'ee rakkoowwan jiran hunda minjaalatti fidee marii bal'aa akka geggeessuu fi rakkoowwan jiran karaa mariitii akka furatuuf garaagarummaa yaadaa gara teessootti fidee Oromoon fala argatee Oromiyaan nagaa taatee biyya badhaatee akkaataa itti hundeeffannee keessa jiraannutti golee Oromiyaadhaa nagaa taasisuudhaaf kan hundaa'e waan ta'eef kaayyoon inni guddaan keessoon Oromoodhaa nagaa haa ta'u. Dacheen Oromiyaa nagaa haa taatu sagaleen qawweedhaa Oromoo gidduudhaa haa badu haa dhaabbatu kan jedhu qabateeti kaayyoon isaa guddaan isa kana. Qabsoo hidhannoorra gara qabsoo nagaatti dhufuu keenya hundumti keessanuu ni yaadatu jedhama. Qabsoo gara nagaatti dhufuu keenyaan egaa dhufe waan baay'ee argeera waan baay'ee ilaaleera waan duratti beeknes waan hubadhe qaba. Qabsoo gara nagaatti dhufuu keenyatti gammachuun itti dhaga'amu irraa kan hafe waan inni gabbisiisu tokkollee hin halli akka kanaatti Oromoon qabu dargaggoonni kunis kan hubachuu hayyoonni as keessa jirtanis namoonni baratan hojjettoonni mootummaa sadarkaa garaagaraa gubbaa jirtan kan isin qabachuu qabdan rakkoon uummata Oromoo karaa nagaa qofaan furmaata